Dagalatoma amma sinodosii yookaan immoo mana lubummaa naannoo Tigraay irra jiruu fi biyya Itoophiyaa kutaa garaa garaa keessa jiru iddoo lamatti wal qoodaniiru waan ta'eef iddoo tokkotti ni deebi'u jettanii yaaddu isa jettanii na gaafattaniif akka kootti manni lubummaa naannoo Tigraay ejjennoon isaanii ejjennoodha. Uummanni isaaniis dhaabbatanii jiru. Abboonni muudanis muudamanis akka keenyaa osoo hin taane dhaabbatanii kan jiranidha. Isa kanas akka dhaabbatanitti deeman kan taasise seera mana kiristaanaati. Isaan seera mana kiristaanaan jiksine. Seera mana kiristaanaatiin jiru. Fitaa nagastii yookaan immoo murtii moototaa kan jedhamu seera mana kiristaanaa keessaa keewwata 5 lakkoofsa 181 akkasumas kitaaba qulqulluu 81 keessaa kitaaba ajajaa boqonnaa 1 lakkoofsa 46 irratti kan lammata muudee fi kan lammata muudame lachanuyyuu aangoon isaanii irraa yaa mulqamu jedha. Isaan isa kana waan beekaniif dursa akka abbaan keenya eebbifamoo Abuna Miinaas deebisan kitaabota kanneen keessaa murtii moototaa keewwata 5 lakkoofsa 105 irratti akkasumas immoo Abxiliis tokko seera Tsiyoon tokko Qalamentos Didisqeliyaa 1657 irratti phaaphaasotni tokko muudamuudhaaf angafa phaaphaasota 2 fi 3 barbaachisa kan jedhu waan jiruuf 2 fi 3 kun muuduudhaaf aangoo waan qabaniif isa kana muudamanii isa kana muudamne. Kun immoo irra deebiin barbaachisu irra deebii akka hin barbaachisne immoo akkuma dura caqasee isinitti meedha. Kanaaf isaan dhaabbanni isaanii haaluman dura isiniin jedheen gurmaa'anii tokkummaadhaan seera mana kiristaanaa kan eeganii waan jiraniif yoo seerri kun kabajamee dhiyaala duubatti deebi'uu hin danda'anu. Duubatti hin deebiin immoo taananiin sinodoosiin kun iddoo 2-3tti qoodamuu ni danda'a jechuudha. Sababni isaa seera mana kiristaanaa kan amma jiksinetti gara duubatti deebi'uu barbaadanii kan deebi'uu danda'an garuu kan muudamanis kan muudanis hundi isaanii yoo fudhatama argatan qofaadha. Nutis kan mormaati turre isa kanaadha akka sinodoosii Oromiyaaf sabaaf sablammootatti kan muudames iddoo tokko taa'ee seerri mana lubummaa kiristaanaa Tigraayiif kabajame kun nu kabajame kan muudames erga tokko yoo hin galla ta'e ni galla yoo hin gallu ta'e garuu hin gallu waliigaltee keenya jalqabaati. Warreen isa kana dhiisanii gara sanaatti galan seera cabsanii waan ta'eef nuti shanan garuu hin deebinu jennee to'ii kanaafne isa kanaafidha jechuudha. Kanaaf ammas yoo seerri kun hin kabajamne ta'e yoo seera kanaan hin fudhatamne ta'e nuti sinodoosii Oromiyaa isa dura dhaabbate itti fufsiisna malee duubatti wanni nu deebisu hin jiru. Shanan kunis mallattoo garaa garaatiin fakkeeffamuu ni danda'a akka seera mana kiristaanaatti utubaa amantaa shanan inni fakkeessina yookaan immoo mismaarota shanan inni fakkeessina jechuudha. Akka qaama miiraatitti yoo ilaalame qaamolee miiraa shanan yookaan quba harkaa shanan inni fakkeessine hanga dhumaatti ni deema sinodoosiin Oromiyaa shanan kun itti dabalee phaaphaasota yookaan episkooposota biraa muudee ni deema sinodoosiinis adda ba'a malee seerri kun amma hin kabajamnetti wanni isaanitti deebinu hin jiru jechuudha. Silumaayyuu isaan irraa gaabbii gaafachaatii jirra. Sababni isaa seera mana kiristaanaa jiksa waan ta'eef kan ammoo kan gaafatu ana miti yookaan Abuna Gabriel yookaan Abuna Miinaas yookaan Abuna Barsumaa yookaan Abuna Iyyaasuu warreen as jiran kana jechuu kiyyaa miti seera mana kiristaanaati. Namni tokko yookaan lubni tokko haadha manaa tokko yoo fuudhe luba seerati ta'uu ni danda'a. Luba haadha manaa lammaffaa yoo fuudhe garuu ofuma isaatiifuu beekee tajaajila irraa duubatti deebi'uu akka qabu seera mana kiristaanaa ni dubbata. Inni kunis haala kanaan warri seera kana balleessan ofuma isaatiifuu beekanii deebi'uu qabanii turan. Nuti timneeti miti seera mana kiristaanaa cabsa waan ta'eef malee ajaja nuti arra baasne miti kan dur jire kan duuka buutonni ittiin turanidha waan ta'eef iyyuu akka gara qalbii jijjiirrannaatti deebi'an ammallee waamicha isaaniif dhiyeessinaa jechuudha.